Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee yooyaa jirraa jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube leeyimin jalatti argamtan nageenyi keessan jaalalaatan kabajaa bakka jirtanitti sinaaget har'a tana waan tokko gaba fuula Facebook kanarra deemaa jira. Animmoo akka carraa ta'ee Facebook fayyadamtiin jiru Facebook kejjaa tokkoo fi warri eepaan irratti riippoortii godhanii uguranii isa taa'ee jira. Amma wanti dhufee fi jechuudha. Guyyaa har'a sirba artistii kenna kabajamaaf jaalatamaa qabsoo Oromootiif aarsaa guddaa kafalee bira darbee lubbuu isaatu ilmaan Oromootiif Oromiyaadhaaf jedhee kanneedha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa seenaan barabaraa yaadataa nuuf qaaliidha onnee teenya keessa jira. Gumaa isaas nama baasu Rabbi nu haa taasisuun jedha duraan dursee jechuudha. Kana wanti irraa dubbachuu dhufe namoonni hedduun Farhaan irratti kaduulan argine warra kaleessa gaafa Haacaaluun wareegamu guyyaa awwaalcha isaatii fi guyyaa uummanni Oromoo akkasitti gubatee harka lafatti rigatu san akkasi uummanni Oromoo biyya alaa keessatti akkasi boosan warri eepaa wajjin dhaabbatetu har'a sirbi Haacaaluu akkamitti gabbee sirbi Haacaaluu maallaqatu isin gube moo akka gaafii natti ta'e maallaqa sirba sun ittiin bahetu isin yuutuubitti isin gube moo akkamitti jechi sun isin dhufee maaliif seenaan Haacaaluu hatamee ba'e sirbi Haacaaluu hatamee hattuun eenyu yoo jenne hattuun warra seenaa Haacaaluu awwaalaa jiru hattuun warra dhugaa Haacaaluu dabse hattuun warra seenaa goota kana awwaalee irra taa'e lubbuu ofii sodaaf jechaadha. Hundi isiitu maallaqa argattee dantaa mataa isii erga hubattee erga bakkaan gahatte meeqa kam maqaa Haacaaluutiin har'a sadarkaa gaariirra geettanii beekamtii argattan. Dhugaa goota saniitu awwaaltanii irra teettaniitiin har'a gabbaatanii sirba Haacaaluu hattanii YouTube irra gadhiistanii sirba Haacaaluu hattanii sirba Haacaaluutiin miti Farhaan baga baase. Farhaan baga baase dhiira goota wallahi baga baase galata guddaa qaba. Farhaan Abdulsalaam an obboleettiin tante Leeyiman akka gandummaatitti osoo hin taane akka intala Oromoo takkatti baga baastee galatoomii siin jedha. Maaliif seenaa goonni kun kaleessa osoo hojjetaa jiru mootummaan abbaa irraa nyaate san har'a jechuudha. Ummata Oromooti gadi ba'uun isaa atis galatoomii Haaceenis galata nurraa qaba oolmaa nurraa qaba artist Haacaaluu Hundeessaa oolmaa nuuf ooltee jirta lubbuu keetis horreegdee jirta nutis gumaa kan kennu baasu dadhabnu ilmaan keenyatu nu siif baasa gumaan kee lafatti nafu yaa Haacee koo si jaalanna gumaan kee hin nafu warri sirbi kee maaliif baa jedhumoo warra seenaa kee awwaalaa jiru warra eepaa wajjin harka waliin naqateeti garaa ofiitiif jecha dantaa ofiitiif jecha garaafi dantaa ofiiti jedhanii kaleessa waa'ee kan keetu dubbachuu sodaatanii mootummaa kana jalatti galanii afaan qabatanii akkamitti akkati duute guyyama seenaa kan keetu gabbaanii dubbachuu dhabaa fi hagaarraa gumaa kee baasuu dhabaaf ji'a 7 geennee jira hagadhaatitti ji'a 7 kana eessa dhaqe sirbi ji'a 7 duraayyuu artist Haacaaluun akka sirba hojjetaa jiru himee jira uummata warri hadha sirba Haacaaluu maa gadhiistan jeelolu kun eessa ture ji'a 7 Farhaaniin duratti hoo eenyutu gadi dhiise Farhaaniin duratti sirba kana eenyu gadhiise YouTube irra namni gadhiise tokkotti jira Facebookiin sun kan YouTubein sun kan eenyuti guyyaa tokko erga gadhiifame Farhaan immoo kan namni gadi dhiise achirraa buuse waan hordoftoota hedduu qabuuf akka hordoftoonni hedduu argutti fuula Facebook isaa irratti share godhu inni share gochuun isaa akka uummanni arguuf malee inni sirba san hateeti miti jalqaba sirba san eenyu baase akkamitti ba'e jedha immoo sirbichi sun baga ba'e isin akkamitti seenaa gootaa dhoysuu barbaaddan seenaa Haacaaluu miti Haacaaluun aarsaa guddaa kafale goota jagna yoomiyyuu seenaa Haacee miti kan nama biraatu yeroo tanatti dhoksuun kan daa'ima ji'a 5 ji'a 6 osoo waa taate hoggamatti osoo waa taate daa'ima Oromoo kamiyyuu seenaan isi dhokachuun qabu goota jagna nuuf furaagaamee miti akkamitti har'a kan maallaqa YouTubeetu isin gubeetiin gabbaataniitiin sirba akkamitti beektanii loltanii keessattuu namni gaafa Haacaaluun du'e gabbaatanii haxxifachuu sodaatan mootummaa kana sodaa har'a sirba sababaa godhatanii beekamtii ittiin argachuuf kana Oromoon isin irraan fudhatu gumaa isaatu ganaa baafna sirbaa miti gumaan Haacaaluutu ganaa ba'a sirbichi immoo Farhaan Abdulsalaamii miti kan gadi baase sirbi isa dura guyyaa tokko ba'ee jira kaleessa ba'e peejii ana mani maxxansaa laala Facebookiin kun eessaa akka ba'e YouTubein kun kan eenyutu baase kanaanittu baga ba'e warri seenaan Haacaaluu maaliif ba'e sirbi Haacaaluu maaliif ba'e jedhu warra seenaa goota kana awwaalaa jiru mootummaa kana harka ol keessa naqate Farhaan inni irraa bu'a
Homa xiqqoof jettanii ajandaan godhatina ajandaan teenya guddoon amma ka hayyoon teenya keessa jirtudha. Nama hayyoota teenya achi keessaa baafatetu gumaa goota kennaallee baafachuun deema. Immoo ani akka mataa kiyyaatitti sirbi artistaa Haacaaluu Hundeessaa bahu na gammachiisa. Baga ba'e kaafellee baasaa iyyuu nuufi. Alboomiin hatami takka hin jiru hattuun warra seenaa gootaa dhoksaa jirudha. Hattuun warra seenaa haacee irra maree taa'aa jirudha. Hattuun warra mootummaa kana wajjin harka wal keessa naqatee hayyoota Oromoo basaasaa qeerroo Oromoo basaasaa seenaa goota kanaa irra afaan qabatee irra taa'e malee sirbi Haacaaluu hin hatamne namni hate hin jiru seenaa isa baasaniif. Osoo akka nu garaan nu gubate kan hundiyyuu garaan isaa gubate har'a gumaan Haacaaluu eessa jira. Hayyoota teennaan shiraaf dabaan hidhanii miti. Horruma kalee shiraaf dabaan hayyoota teenne hiisiseet har'allee qabsoo Oromoo kararraa faallisu har'allee dhugaa goota kana awwaalu sirbi Haacaalummaa bahe jedhee lafa dhiita. Ayii jedhee Haaceen. Farahaan akka nama tokkootitti YouTube irraa argee YouTube keessa deemee erga argee irraa buuse akka argee yoo buuse Facebook isaa jalatti share godhe waan balleesse takka hin qabu akka hordoftoota baay'ee qabu hordoftoota baay'ee bira akka gahu uummata Oromoo bira akka gahu artist Haacaaluu Hundeessaa gandaaf kutaaf hin qabsoofne saba isaa Oromoof Oromiyaadhaaf qabsa kanaaf inni illee gamasitti hiikkatee sagalee leenca kennaa goota kennaa saba bira haa gahu jedheeti malee hamtuu isaaf yaadee miti. Kana baasuun isaa immoo sagalee goota kana akka jinniin jaankaa isin jette mootummaa abbaa irreetiif eebbaan martee irra jettu uummataa baase baga ba'e. Akkamitti aadaa isin akkuma sirba awwaaltan kana gumaa goota kanallee awwaaluu barbaaddani. Farahaan hin dura sirbi kun guyyaa tokko yuutuuba irra gadhiifamee jira. Kanaan ajandaa godhatanii kanaan beekamtii argachuun hin taatire dhugaa Haacaaluu awwaaluun hin taati. Eenyutu gadi dhiise eenyu gabbaase akka nama isin kabajee dhiifama jedhee jira Farahaan. Dhiifama. Amma sirri deebi'eeti angadi hin dhiifne abbaa gadi dhiise hin beeku an arginaan uummata kee bira hanga dhiifama sirbichi dura gadhiifame jedhe kan maallaqa yuutuubitti isin gube kan gumaan Haacaaluu isin hin gubin kan lubbuun Haacaaluu isin gubin akkamitti waan akkana haasoftan yaa warra hadha kalee dhokattee mootummaa kana jala dhokattee hadha sirbi Haacaaluu bahe jettee feesbuukaa irra lafa artu takkaa keessi argu jira feesbuukii koomentii naa kennu jedhe afaan kee qabadhu ta'a akkuma dursa jette. Dura dhiiga isaa martanii irra teettanii miti dura dhiiga isaa kan Hizbaalaan akkasiin maree mootummaan kun cabe akkasiin mootummaan kun Hizbaalaa qoshaashan gatan keessa godhe sanuu laaltanii cal'istanii miti ammallee afaan keessan qabadha ta'a. Kan sirbaa baga beessee gumaan isaatu ni ba'a. Faraan akka nama tokkootitti dhiifama jedheera maatii isaatis ta'e dhiifama jedhee jira. Immoo sirbi Farahaan hin dura gadhiifameera. Kanaafuu Farahaan irraallee bu'aa sirbis baga bahe gumaan Haacaaluutu ni ba'a. Warri gumaa namaa nyaachuu baratan warri mootummaa kan hojii shira xaxuu baratan isin immoo galmee seenaa jalaan baatan kanuma isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.